dirqama keenya dhiifnee kaanitti quba qabnee kan bilcheessinee nyaannu bara hedduuf waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. addunyaa waliin ce'uuf Phase 1 1960 irraa hanga 70 the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjetan. 1970 irraa hanga 90 kaayyoof mul'ata qabna reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafalle gariin irra qabsoon Oromoo achiin keenya maal no baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nuu dammainetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon jaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan. Wanni Oromiyaa dhabdutuni mataa hayyoota muraasaatii fi diaasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa dhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeyta hin cinqaminaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee kana itti himaa.